Jira jirtuu kabajamtootaaf jaalatamtoota kiyya oduu yeroo ammaa tanaa kabajee isiniif dhiyaadheetiin jira. Oduu keenya kanaanis immoo yeroo hedduuf dhaamsa adda addaatii fi taateewwanoota biyyoota addunyaa maraa garaagaraa dhiyeessee isiniif dhiyaachuun hin beekamu. Chaanala kiyya dabalatu birraa akkuma seentaniin laayikii fi sabiskiraayib godhuudhaan isinis jalqabuu akka qabdan isin gaafachuu barbaada. Kana irrattiinis dursee immoo oduuwwanoota adda addaatii fi biyyoota garaagaraatiin walitti deemna. Yuunaayitid Isteetsaan sooshaal miidiyaa guutuu akkaan godhaa deemtu mirkaneessiteeti jirti. Yuunaayitid Isteets immoo sababiin isiin sooshaal miidiyaa itti dhiquu deemtu kun maali jechuun keessan hin oolamu. Sooshaal miidiyaan biyyattii isaanii keessatti daa'imman umriin isaanii waggaa 16 gadi ta'an mara irratti miidhaa gurguddaa gaggeesseeti jira jechuudha. Yuunaayitid Isteets hin jedhu jetti. Daa'immanoota kana keessaa hangi 100,000 fi 100,000 kan gahan guutuun isaanii miidhaa gurguddaa irra ga'ee jira. Kana irraa immoo 95 immoo namoota sooshaal miidiyaa bichaa fayyadamuudhaan wanta hunda irraanfatanii jireenya isaanii guutuu jiraatan jechuun Yuunaayitid Isteets beeksisteera jetti. Yuunaayitid Isteets immoo warroonni isaan fuudhaaf deeman kun maalii fi maali jechuun keessanis hin oolamu. Jalaa hafnee hanga bubbaatti kan waliin ilaalu ta'a. Kanneen keessaa tokkoffaa duratti irratti akka isaan ibsa kanatti bara 2017 guutuu isaanii daa'imman umriin isaanii waggaa 16 gadi kan ta'an akka dhoorkaa godhamuu beeksisan. Kana irratti immoo dhoorkaa godhuu isaanii biratti eeyyama jabaadhaan akkanii eegamanii fi tarkaanfii ni fudhannaa jechuun Yuunaayitid Isteets dhaamtee turte. Dhaamsi isiin gara kanaatiin dhiyeessite kun immoo maal fida? Laata miidhaanii fi faayidaan inni qabu maal jechuun Yuunaayitid Isteets deebite. Kanneen keessaa kanneen dhufamuudhaaf deeman tokkoffaadha Isnaapchaatiin isa tokko. Lammaffaa daanee Tiktookiidha. Sadaffaan Feesbuukii kanneen irraa hanga Yuutuubiitti akkaan dhufamuu beeksisan. Irraan aansuudhaanis immoo Waatsaappiinis kana keessatti argamaa jechuun Yuunaayitid Isteets beeksistee jirti. Yuunaayitid Isteets dhaabbanni isaanii yeroo hedduuf intarneetiin yeroo hedduudhaaf namoonni hedduu waan irratti hirmaatanii jiraniif qabeenya biyyattii irrattis miidhaa gurguddaa gaggeessaa jira. Sooshaal miidiyaan jechuun hin turte. Jechi immoo Yuunaayitid Isteets ammaan kana ibsaaraa jirtu kana irratti ni dorgomate biyyoonni hedduun waa'ee Yuunaayitid Isteets kana ilaalchisee dhaamsa adda addaa wal duraa duubaan ibsaati jiran. Gaafiin immoo Yuunaayitid Isteets ammaan kana dhiyeessaa jirtu kun miseensota paarlamaadhaatiif dhiyaatee paarlamaan biyyattii akkaaniif raggaasisuufis ni eeyyama jechuu jiran. Paarlamaan biyyattii immoo gocha kana gaafaaniif akka raggaasisu ta'e laata maaltu mudata? Gochi kun raggaasifamuu isaatii duratti biyyoonni hedduun yaada kanaatiif kan xiinxalee ture ni jira. Sooshaal miidiyaan biyyoota addunyaa mara irratti biyyattiin hin hojjenne Kooriyaa qofa. Garuutu immoo har'aan tana Yuunaayitid Isteetsis itti aansitee daa'imman umurii 16 akka rabbiti beeksiste. Kana irratti yeroo hundaafuu barnootaaf carraa isaanii kanneen maraa sooshaal miidiyaadhaaf carraa isaanii daa'imman kannaa jiran jechuun Yuunaayitid Isteets dhaamsa kana itti waamtee turte. Yuunaayitid Isteets haala kanaatiin duratti immoo miseensonni paarlamaadhaa hedduun gaaffii ammaa durattis gaafataman ture. Tiktookiin biyyattii kana keessatti akkaaniif hin hojjenne akkaaniif dhufamuuf gaafachaa turan. Garuu immoo Tiktookiin osooniif ni simbifamin osoo maal akkas hin ta'in irra jiraate yeroo boodaatiif appilikeeshinii TikTok jedhamu kun akka cufamu lakkaa'uu biyyattii Yuunaayitid Isteets gurguramee jiraatu taa'ee ture. Amma immoo Yuunaayitid Isteets harkatti osoo hin galin Chaayinumaan hojjetamaa Chaayinumaan hoogganamaa qabeenya intarneeta kanarraa Tiktookiin kana hedduu qaba. Garuu immoo Tiktookiin Chaayinaa keessatti hin dalagu. Biyyoota san keessatti hoo haala akkamii ta'een dalaguu danda'a. Yuunaayitid Isteets keessatti immoo kana sooshaal miidiyaan kun guutuun isaatiif ulaagaan isaanii kunneen hojjetamanitti barattoonni Tesla barnoota sammuun isaanii qabatu san dhiisanii yeroo isaanii gara sooshaal miidiyaatti deebisanii gara sooshaal miidiyaatti oofaatis jiran jechuun himan. Taatee kanaatiinis wal qabsiisee biyyoonni akka Yuunaayitid Isteets naannawaa Israa'elitti argaman martinuu miseensota paarlamaa isaanii dhaabbiin kaasanii jechuun shakkamaa jiranii jiran. Garuu immoo sooshaal miidiyaan kun taatee hedduu akka uumee dhufe. Sooshaal miidiyaa mi'aatummaa nama fakkeenyaaf godhe mataa kan ta'e guyyaarraa yeroo meeqa akka istimaam guyyaarraa yeroo meeqa akka isa laalaa oolchuu mul'ata. Hubannoo hedduun namoota garaagaraa irraa qabaniitu jira. Namoonni tokko tokko waa'ee sooshaal miidiyaadhaa wajjin ilaalan bakka rafanii kaaniitu ilaalan. Gaafa ganama sunii hirriibaa olkaan duraan dursanii sooshaal miidiyaa ilaalanii cinaa ilaalanii gammadu. Amma immoo maal ilaalan? Wanni biraatti jijjiiran ilaalan hin jiru. Maaliif iftaanaan as deebi'ee barnoota ilaaluu osoo hin taane achi deebi'ee hadiisa isaa baratus quraana isaa ilaaluu osoo hin taane wanni jalqaba carraa isaa kan sooshaal miidiyaadha. Sooshaal miidiyaa sun irraa akkaan inni dhaabbachuu waan hin dandeenyeef namni ganama duraatti irraa tiktookii ilaalaati ture. Irratti deebi'ee immoo yoo feesbuuk ilaalee ta'uu maaltu jira sinjaa. Kun ammoo yuutuubii ilaala. Kun ammoo itti dabalee tiktookii fi miidiyaalee garaagaraa ilaalaati jiru. Namoonni keenya haala akkasiisaniin waan irratti baranii jiraniif miidiyaa dhabuu hin danda'an.
Garuu immoo tarkaanfii Yuunaayitid Isteetsi fudhachaa jirtu kana irratti ati yoo isin jettee maal goota? Akka biyyoota garaagaraa keessatti yoo ilaalte Chaayinaan tiktookii isaan keessatti kan hin hojjenne daa'imman isaanii barnootaa fi waan adda addaatiin beekumsa guddaa qaban. Kan keenya immoo miidiyaa irratti tarkaanfii inni qabuu fi hojiin inni hojjetu walqixxummaadhaan miti. Hojii isaatirra hanga akka miidiyaadhaaf bakka qabuu fi hanga akka miidiyaaf bakka kan nuti hojjetu. Gariin immoo miidiyaarra beekamuuf jecha gocha fokkotaadhaa fi gocha seenaa isaa balleessuu hojjeta. Gariin immoo miidiyaarra beekamuudhaaf jecha maqaa namoota bebbeekamoo ta'an arrabsa. Gariin immoo miidiyaarra beekamuuf jecha haadhaa fi abbaa isaa kan fakkaatu ni arrabsa. Gariin namaa immoo miidiyaa kana gubbaarratti beekumsi guddaa fi waan addaa argachuuf jecha lubbuu isaa ifachiisuudhaaf kan yaadu jira. Gariin immoo kana biree dabree qaama isaa qullaa takkaawuu siistama namaa gadi baasuuf qaamota qullaa hedduu dabarsee ture. Yuunaayitid Isteetsi kanaan duratti bara 2020 keessa seenaa ajaa'ibaatu hojjetame waa'ee miidiyaa irratti. Miidiyaan TikTok jedhamu kun intarneetaan alatti ni dalagu jechuun Yuunaayitid Isteetsi fudhattee turte. Har'a immoo garuu guutuu isaatu akkaanii fi daa'imman isaanii umurii 16 gadi ta'an akkaaniif lakkisan jechuu ibsitee turte. Taateen kun biyyoota hedduu keessa UN'if kan fudhatamu ta'e laata maaltu tolfa? Biyyoonni hedduun miidiyaa hojjetanii fi miidiyaan itti hojjetu keessaa kan akka Kooriyaatii fi akka Chaayinaadha jiru. Chaayinaan hojii miidiyaadhaa irratti yoo itti ilaalte biyyoo bareedu fakkaata. Garuu immoo ifi isaaniitiif itti dalagan. Chaayinaan daa'imman isaanii barnoota guddaa baratan. Kooriyaa yoo ilaalte biyyi isaanii biyya waraanaan beekamtuu laati. Addunyaarraa biyya jabeenya waraanaa qabdu. Siistama waraana isaanii sun ifa baasee takkaa hin jiru miidiyaanis. Isaanis immoo siistama waraana isaanii sun eeguuf jecha waa'ee miidiyaadhaa xiqqeessanii ilaalan. Reediyoo qofa dhaggeeffatan. TV kan mootummaadhaa qofa ilaalan. Akkasuma maasis namni akka carraa ta'e telegiraama waan akka jettee haala carraa isaa qofa ilaala. Biyyoota kaanyaa fi biyyoota Afrikaadhaa mara irratti maaltu jira? Namuu abbaan baree tiktookii godhe banata akkaawuntii mataa ofiitiin jiraata. Feesbuuka mataa ofii banatee jiraata. Har'aan tana immoo akka Yuunaayitid Isteetsi kan Afrikaa keessatti yoo kan ta'amu ta'e biyyoonni biraa maal talaata? Hanga xumuraatitti gaafaanii fi mataa kan galeefuuf laalte guyyaarraa miidiyaan hangam akka hojjette waggaa meeqa akkaaniif eegaltee beekta? Bara meeqarra eegaltee hanga bara meeqa akka miidiyaan ifatti waliin tursan ni yaadatta laata? Mee yoo kan inni yaadadhaa jettu taate yaadadhu ibsi. Yommuu hin yaadanne yaada kan kee kana dhiyeeffadhu. Namoonni hedduun yaada miidiyaa isaanii kan ta'eef sooshaal miidiyaan garaagaraa hedduu akka ajaa'ibsiifachaa jiran. Akkuma zigeen immoo kanas laayikii fi sheer sabiskiraayib godhiitii yaada biraatiin hanga walitti deebinutti viidiyoowwan adda addaa kan qopheessu. Chaanaala fayyaa dhabeelatu birraa akkuma seentuun laayikii fi sheer sabiskiraayib godhuudhaan afaan osoo taasisan jira. Kanaafuu dhabeelatu jedhamu kana jajjabeessuun isin biratti hafee jechuudha. Kanaafuu waa'ee miidiyaa irratti Yuunaayitid Isteetsi haala kanaan gurra keessee jirti. Galatoomaa isin jedhama isinis akkama ta'u hangamta akka miidiyaa hojjettee yookaan beeksisaa hangana hin beeknes akkas afaan hojjetaas.